Qaala'insa jireenyaatiin wal qabatee akkuma meeshaalee kaanii meeshaaleen ijaarsa manaas gatiin isaa baay'ee ol ka'uu irratti argama. Haa ta'uuti ammoo kana yoo jedhu meeshaalee ijaarsa manaa hunda miti. Meeshaaleen ijaarsa manaa akkuma yeroo baay'ee simbiraan gahaa turetti mana tokko ijaaruuf meeshaalee baay'ee kan nu barbaachisu. Meeshaaleen ijaarsa manaa kun gatiin isaa kan baay'ee ol ka'ee jira. Gatiin isaa kanuma iddoo duraa jiru jira. Gatiin isaas kan duraarra fooyyee kan qabus jira. Kanas tokko isaa kan simbiraan gahu taa'amata umra qophii keenyatti yoo nu hordoftani. Dabalataan ammoo meeshaalee ijaarsa manaa keessa kan yeroo baay'ee namoonni baay'een na gaafatanii fi anis simbiraan gahaa jedhee waadaa isin galee sibiila balbalaati jechuudha. Balbala tokko ijaaruuf mana keenya ijaarree balbala isaatti galchuuf qarshii hammam nu gaafata kan jedhuu fi kaareen isaa qarshii hammam akka ta'e tokko isaa kan simbiraan gahu ta'a. Akkasumas ammoo sibiila akkamii yoo filanne gaariidha. Yeroo galchinu hoo akkamitti yoo galchine gaariidha kan jedhu tokko simbiraan gahaa isa kanas eessatti arganna waan jedhu kan simbiraan gahu ta'a. Amma xumura qophii keenya turaan affeerra kana Oroon yeroo jalqabaatiif yeroo chaanalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabala maatii keenya akka taatan ammoo like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa YouTube chaanalii kun kan keessanii meeshaalee dhalattis odeeffannoo baay'ee barbaachisaa ta'e jireenya keessanii wal qabatan waan isin beekuuf dhagahuu qabdan jedhee yaade yerootti funaanee kan isin biraan gahu waan ta'eef odeeffannoo kun isin barbaachisa baay'eetti isin fayyada yoo ta'e immoo hiriyoota keessan biraanis sheer godhaate akka isaan itti fayyadaman isaan biraan gahaa isiniin jechuu barbaade. Gara odeeffannoo keenyatti yoo isin dabarsu akkuma jalqabarratti isin kaasuuf jaaletti meeshaaleen ijaarsa manaa baay'een isaa gatiin isaa ol ka'uu irratti argama. Kunis ammoo gatiin isaa meeqa kan jirus kan isin biraan gahu jechuudha. Kanaaf jalqabarratti yoo ilaalle qorqorroo akkuma yeroo darbe isin biraan gahe yeroo mana tokko ijaaru qorqorroo dallaafis haa ta'u mana itti ijaaruuf haa ta'u sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedheeti qoqqoodee kan biraan gahaa ture ammas akkasuma kan biraan gahu jechuudha. Fakkeenyaaf qorqorroon kun maqaa isaatii irra hundaa'uudhaan gosoota baay'eetu jira. Isaan keessaa immoo qorqorroo kamtu gaariidha kan jirus kan isin kaasu ta'a. Fakkeenyaaf sadarkaa tokkoffaa irratti qorqorroon argamu qarshii 750 kan gurguramaa jiru yeroo kana. Lammaffaan isaa immoo qarshii 550 qorqorroo akka abbaa fardaa xilaa jedhaman kanneen jechaadha. Sadaffaa irratti kan argamu immoo 480 kanneen keessaa filattanii gaariidha yookaan immoo humni kiyya na dandeessisa kan jettanii yaaddanii isin filattanii bitachuu na dandeettan jechaadha. Gatima kana fakkeenyaaf namni tokko mana qorqorroo luukii 60 ijaaru yoo barbaade tokko isaa qarshii 750 tokkoffaadhaan ijaaru barbaade isuma kanaan baay'isee qarshii hammam akka isa gaafatu adda baasuu ni danda'a jechaadha. Kanaaf anis gaafii keessan irratti hundaa'uun waan isin gaafatanii mana sana ijaaruu fi qarshii hammam akka gaafatu qorqorroo isaa dabalatee walumaa galatti tokko meeshaa qarshii hammam akka gaafatu fi walii galatti immoo qarshii hammam akkasiin barbaachisu kan isin biraan gahu ta'a jechaadha. Kana qorqorroon gatii isaa kanaan jira. Itti aansuudhaan akkuma jalqabarratti isin kaase sibiila balbalaati. Balbala tokko ijaaruuf mana keenya bilookeettiin ijaarru mukaadhaan ijaaru balbala nu gaafatu jechaadha. Balbala sibiilaa akkuma suuraa irratti argaa jirtan kana inni kun diizaayinii isaa irratti hundaa'uun gatiin isaa garagara. Noormaalii kitee sibiila qaqqajeelaa akkuma asirratti argaa jirtan kana yoo ta'e immoo gatiin isaa dhaabbataadha isin jechuu barbaada. Haa ta'uuti ammoo sibiila bal'aa dagalee irratti argaa jirtan kan irratti hundaa'uun abbaa 20 fi abbaa 15 jedhameeti kan inni qoodamu. Kan irratti hundaa'uunis gatiin isaa garaagarummaa qaba jechaadha. Fakkeenyaaf abbaa 20 yoo ta'e kaareen tokko qarshii 3,500 iddoo tokkotti 3,600 jira. Iddoo baay'ee deemee akka gaafadhe tokko kan ammoo gatiin isaa fooyyee akka qabu 3,500 kana jechaadha. Abbaa 20 yoo barbaadan abbaa 15 yoo barbaadan ammoo garaagarummaa qarshii 100 qaba 3,400 jira. Isa kanas adda baaftanii kan isinii ta'u bitachuu ni dandeettan jechaadha. Inni kun akkaataan inni itti hojjetamu ogeessi kun dhaqee mana keessa lakka'ee kan beeku ogeessa jechaadha. Balballi mana keessanii hundi hamma kaaree akkamii akka ta'e fakkeenyaaf balbala guddaa akka margaa jettan kan irratti yoo hundaa'e yeroo baay'ee meetira 3 dalagni isaa meetira 3 garri gadii ammoo meetira 3 isa kana yoo waliin baay'isu ammoo kaaree 9 ta'a jechaadha. Kaareen takka ittiin 3,500 kaaree 9 kana waliin baay'iseeti qarshii hammam akkasiin gaafatu kan isinitti himanii jechaadha. Kan ammoo manni keessan kutaawwan baay'ee qaba yoo ta'e fakkeenyaaf irra caalaa kutaa alaa irratti balbala sibiilaa kana fayyadamna. Isa kana walitti baay'isuudhaan qarshii hammam akkasiin gaafatu ogeessatu isinitti himuu danda'a isiniin jechuu barbaada. Dhaqeetti safariiti abbaa 15 yoo ta'e sana abbaan diizaayinaa kan qabu kan ammoo kan diizaayinaa fakkeenyaaf akkuma suuraa irratti argaa jirtan kun diizaayinii ofii keessanii filattanii fi diizaayinii isaan qaban irratti hundaa'uudhaan sibiila baay'eedha gatiin isaa qaalii kan ta'e itti qarqaarmanii isin hojjetan waan ta'eef garaagarummaa guddaa qaba. Kaareen tokko qarshii 4,500 isa kaan irra qarshii 1,000 garaagarummaa qaba. Kanas hamma bal'ina mana keessa balbala keessaniitiin yookaan kaaree isaatiin baay'ifameeti gatiin isaa kan adda baafamu jechaadha. Inni kunis kanaan jiraachuu isaa beektanii akka itti fayyadamtan isin jechuu barbaada. Diizaayinii ammoo asirraa filachuu dandeettan yookaan ammoo san biraa godhattan diizaayinii barbaadan isan filachiisuu ni danda'ani. Isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan bilookeettiidha. Bilookeettiin abbaan 20 fi abbaa 15 jira. Abbaan 10 jira. Isin ammoo bakka tokkotti ammoo meeshaa gahaa warra qaban biratti ajajaanis
hojjisiisuu ni dandeettan abbaa 40 jettanii hojjisiisuu ni dandeettan irra caalatti kan nu barbaachisu abbaa 20 qofaadha jechaadha paartishinii isaa immoo kutaa qoqqooduuf yoo ta'e abbaa 15 itti fayyadamuu dandeenya abbaan 20 tokko isaa qarshii 28 abbaa 15 fayyadamuu barbaanne immoo qarshii 25 isiniin jechuu barbaada simintoon qarshii 1400 kuntaali tokko baaggiin takka immoo qarshii 800 jiraachuu beektani akka itti fayyadamtan isiniin jechuu barbaada meeshaaleen mana ijoo kan ta'an kan hanga maasin biraan gaa ture kana jechaadha ittaan suuraan ashawaadha qarshii 3000 fi amma qarshii 1300 fi amma qarshii 13,500 ti baay'inaan kan jiru darbee naannoo fageenya irra jiranitti qarshii kana ol ta'uu danda'a maaliif konkolaataan iddoo ashawaa bittan sanarraa kaasee amma bakka sana isin geessutti tiraanspoortiidhaaf qarshii baay'ee isin gaafachuu danda'a yeroo kana immoo gatiin beenzilaas dabalee jira waan ta'eef isaanis dabalanii isin gaafachuu ni danda'ani isaan ammoo naannoo itti ijaarrachuu barbaadan magaalaa sana adda baaftanii yoo na gaafattanii odeeffannoo isaa barbaade deebisaa kan isin deebisuuta isin jechuu barbaada kanaaf meeshaalee kanneen adda baaftan malee ijaarsa kamuu akka hin jalqabne isin jechuu barbaada gatiin isaa kan gara fuulduraa ol ka'amoo gadi bu'aa kan jedhu si irra deddeebi'ee odeeffannoo isaa funaanee kan isin biraan gahu ta'a kanaaf meeshaaleen amma gatiin isaan ittiin jiran kan hangammaa isin biraan gahaa ture odeeffannoo biraa yoo barbaadan waan beekuuf dhaga'uu qabna jettanii yaadda yoo jiraate karaa koomentiitiin barreessuu ni dandeettani isaan alatti ammoo lakkoofsa bilbilaa asirratti argaa jettan kanaan odeeffannoo kamuu gaafachuu ni dandeessan jechuu barbaada. Anis ammoo odeeffannoo isaanii gaafii keessan irratti hundaa'e kan isin biraan gahu ta'a. Kanaaf sagantaawwan kan biraas dabalee kan isin dhufuta isaan alatti ammoo biyya keessatti maal akka hojjechuu barbaadan odeeffannoo hojii sanaa qarshii hammamii akka jalqabuu dandeettan bu'aan isaa ammoo maal akka fakkaatu kan isin biraan gahu ta'a. Mana ijaarrachuu barbaadan ammoo hamma bal'ina mana keessanii kaaftanii yookaan ammoo kaarii hammam irratti akka ijaarrachuu barbaadan isas yoo adda baaftanii gaafatanii deebisaa kan isin deebisuutan jechuu barbaada waan hordoftoonni galatuma galanni keessan dachaadhaaf viidiyoo biraatiin hamma walitti dhufnutti nagaan naa turaatiin jecha irra deebuudhaan warroonni haaraa taata YouTube chaanalii kana subscribe godhaati isin fayyada waan ta'eef subscribe godhadha viidiyoon kun yoo ta'e like godhatiin agarsiisa hiriyoota keessan biraan ga'uu barbaadan share godhaatiin jechuu barbaada viidiyoo biraatiin hamma walitti dhufnutti nagaan naa turaan kenni kenna bakkuma jirtan kana qabu bye